زينو نبي زينو نبي سلام عليكم ودو نبي زينو نبي زينو نبي زينو نبي سلام عليكم ودو نبي سلام عليكم ፈቃዳችሁ ነቢ ዘይኒ ልተኛ ከደጃችሁ ስትወጡ ከጎጇችሁ ነቢ ዘይኒ ስትሄዱ አልፋችሁ ጀርባዬን ብትረግጡት በእግራችሁ ተረምቴ ጅርቲ ጃርሲሲን ኢትሄሩምቲ ኩን እንተለሲን ጃርሰካን irraa argattitti zinaa dalage mucattii daa'ima waggaa 12 irratti zinaa irratti dalagee qaanii kanaaf jecha maqaan kun nu bahinna maqaan kun baheennaan salphanna jedhanii nama lamaan daa'ima hufii kanarratti daa'ima ishii kanarratti murteessitee manatti ukkaamsanii ji'a meeqa guutuu mana keessa tumaa turanii akka isiin sagaleen isiin baane akka isiin hin dhageenye nam tokkotti himteennaan si ajjeefna jedhanii akkasitti uggura hamarra geessanii manatti galchanii ji'a meeqatti cufanii fuudhanii walii gadiin deemaa turanii booda ammoo wanni kun bakka dubbiin kun ba'uun isaa hin hafu jedhanii walii galanii harkumaan tumanii ajjeesan jedhan daa'ima. Ajaa'iba Rabbii subhaanahu wa ta'ala jara namee maal inni kun duraan nama haadha ajjeesu abbaa ajjeesu argina amma immoo haadhillee ilma ajjeesuun intaluu fi ajjeesuun argame kuno silaa namicha san seeraaf dhiyeessuu qabdu namicha san seeraaf kaleessuu qabdu maal goote ofiitii irratti fadhattee ofiitii ajjeefte achi garagaltee daa'ima ofii subhaanallah wallaahi Rabbiin haa qajeelchu wanni deemaa jiru kun baay'ee qalbii namaa gaddisiisa. Yaa jamaa nama haadhaaf abbaa ofiitti qajeelee ila jirana wanni isin beekuu qabdan namni haadhaaf abbaa ofiitti jallate ilmoo isaatu itti jallata booddee isaatu isa bada osuma duniyaa kana irra jiru booddeen isaa isa baddi namni haadhaaf abbaa ofiitti qeesse osuma inni jiru Rabbi jazaa isaa galche galata isaa Rabbi isaa galche haadhuma isaa kaleessa inni xiqqeesse kanatu kaleessa isiin xiqqeessaa turte kanatu abaarraan wallaahi zarii keetti si tara. Jarana haadhaaf abbaa ofiitti qajeeluun booddee ofii tolfatuudha. Zarii ofii tolfatuudha. Zarii ofii tolfatuudha. Booddee kan kee keessa waan badatu seena. Zarii kan kee keessa waan badatu seena. Yoo ati haadhaaf abbaa kan keessatti hin qajeelin hiddi sirraa argamu dhaloonni sirraa dhalataa duubatti achi deemu marti jallataa ta'aa deema. Sababa keetiin nama meeqatu badaa deema. Jool sababa keessaniin nama addunyaan badduu miti. Sababa keessaniin dhalli keessaniin badini sababa keessaniin addunyaan haa toltu. Warri ifaajii markaza kanarraa qabudan warri yeroo hedduu as keessatti ifaajjan obboleewwan keenya sagalee ibdaa'awaadhaa waraabuudhaan fatwaa waraabuudhaan barnoota waraabuudhaan akkasuma sagantaa walii kennuudhaan as keessatti ifaajaa jirtan ifaajee keessan galata Rabbi isinii haa galchu anaaf ifaajaa jirtan Rabbi isiniin haa jedhu wallaahi nuti akka hawaasaatti hawaasni markaza kana dhufee fayyadamu nuti warri dhufnee asii fayyadamu hundi keenya barnuutu faayidaa guddaa irra jirra waan baratan kana bakka itti facaasan argatuun eessatti facaafna maal silaa dhagatti gadi facaafna dhagatti himnama waan baratan kanoo namatti himin kun khayrii guddaadha dalagaa guddaa irra jirra nutis saba nuu taatanii akka nuti dalagannu saba nuu taatan ifaajii guddaa asirraa qabdan anaaf Rabbi isiniin haa jedhu anaaf ifaajaa turtan anaaf ifaajii irra jirtanii Rabbi isiniin haa jedhu dalagaa guddaa irra jirtanii Rabbi irratti isin haa jajjabeessu hundi keessan Rabbi isin haa milkeessu tokko Rabbi isin haa milkeessu tokko osoo nambisin Haaliqni hundaa haa milkeessu obboleettiitiin takka tan mallaqa 300 homaa akkaawuntii namaa irratti gara galii du'aa'ii naa godhaa jettee du'aa'ii deeffatisan ammallee hin dagannu aga isiin dhuftee gammachuun itti himtutti obboleettii keessan haqasa Rabbi nu haa galchuufi haqqii isiisan Rabbi nu haa galchuufi qarshii 300 wayii jechuun ifaajee ji'a meeqaa akka ta'e itti yaada baay'ee qalbiin nama cabaa Rabbi haa galchuufi haqqii isan Rabbi haa galchuufi marsiisee Rabbiin haqqii isii osuma isiin hin soqatin naannessee Rabbi haa deebisuufi inshallah ta'ala jabaadha isinin jedha Ummu Ammaar tudura isan barreessinani maal jetta Ummu Ammaar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Barnoota janna keefataara Ustaz gaafii gabaachi keessatti waan hin dhufneef dhiifama godha. Mushkila kabiir. Ustaz maan nuti korbeetu Ustaz inni meeqaan kanaaf korbeena keefate Ustaz. Naan jara wal qixxeetee laammalaan alhamdulillah. Akkiin jedhe Ustaz waraabun kana nama fayyada wallahi. Umri ke Rabbi ya dera zo ga jabi jo Ustaze na'am
ergama rabbi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa manama argan sana manama sana nam tokkotti osoo nimini Jibril itti dhufe dubbanne maalika manama jetti duraan manama arganii miti ergama rabbi manama namatti himanii nun geemne manama ufumaa gadi bahee arga jedhanii waan isaan dubbatan malee manama waan akkana argaa jedhanii dubbatan manama akkanaan argaa osoo waahyiin natti hin dhufin dura manama akkanaatu natti dhufaa jedhanii haguma ergamanii as dubbatan malee yeroo sanitti namatti hin himne la'allahu fadhii jetti himuu danda'ani nama biraa keetti himan agarra. طيب gaafa Jibril itti dhufu sana keessatti duraan islaamummaan hin jiru dunuun mukaama marga gabbaraa ture gaafa sanatti inna rabbiin itti Jibril itti ergee jedhu iqra quraanii jedhaniin isee qaroo sana keessatti osuma shaadaa qabachuun naamanii jiru bakka quraan muka barsiisa شهادة مال كافسي الرسول كان عليه الصلاة والسلام درمان مسلم جنة دبرسنة دبنة ترى مسلمة نما ربي مسكا مسلم جتوني مسكا ما جتون نما ربي مسكا بكما كميتو يرو كميتو نما مسلمة مسكا ما أصلا مسلمة ديني دراني إرتوران ديني نبي إبراهيم إرتوران شهادة ويتو سالم بربا جسو نما إسلام ما إرتوران ده شهادة لمن جرتو إسلام ما كيست استغفر الله جزاكم الله خيرا أبشر حاجة في الفاتحة إذن nama gaarii yoo argitan maan gaafanne jechuu barbaade obboleessi keenya. Adijaan nama gaarii argitee akhlaaqa isaanii jaalattee amala isaanii jaalattee waan irraa argan kana guutuu waan ministeeraan itti hime kana guutuu jaalattee jennaan Nabi Muhammaditti nama ergatte isinillee dhugaan osoo amantanii akkas gootanii jechuu barbaade obboleessi keenya. Amma naan maal jechuu barbaadde nu immoo mee nama maal irraa jaalanna akka Nabi Muhammad isaan eenyutu namni akkasii jira maal isaa irraa jaalanne itti ergannaa kan jechuu barbaadde naani hojii keenya wallahi atumma لا أستاذ والمجال التوني بمعبد التاسع أكمل أنا ما أستاذ ما بمعبد صلى الله عليه وسلم إذا أنتم كتير سلام توزاري سلايو إرساتا بانجيرا موليكي أكاسي كنالي كسامنا أكمل تجيرا بايو ومتى اللي غارين إسلام جراتو غرونا نبي محمد أكاسي نبي محمد إبرن بريدة أخلاقا بريدة فولاتي بريدة وابودا كل بوتة كبوتة ربي بريدة فولاتي أخلاقا كل بكتك وصورة دي سني ربي أخلاقا سانيتي بريدة ساني بوتة بوتة كده بس أكاد إنك كبني سبحانه وتعالى أكمل تنبي محمد إستتكسر ماذا سنياكم مسكينة ولا ما لا سوى جرتني أنا قال أنجروني سنباتني nama itti qixxeessu jiramu namnummaa gonkumaa addunyaa kana gubbaa namni itti of qixxeessadhee yaadu hin jiru. Namni isaanii akkam godhaa argatan isaa eessaa fiddanii eessaan walitti galchitan. Namni isaanitti of qixxeessuun of yaadu tasumaayyuu hin jiru. Tasuma nama sammuun likkii dalagu. Namni mataan hojjetu akkasitti yaadu. Annabi Muhammadiin qixxaa dhiisi nama Nabi Muhammadiin qixxaa'u miti saabaa isaatiin qixxaa'u miti saabaa isaatiin qixxaa'u salafa saalihaa asaanu kana namni qixxaa jedhee of yaadu hin jiru. Jannata rabbi rahmataka jeela maleen wallahi namda kennaa kun halkanii guyyaa haraama dalagu kun ka wanni inni yaadu sammuu isaa guutuu keessatti waan akkana baatee deemu silki irratti baramma yeroo san ifaajee guddaa gaafata haraama dalaguudhaaf baay'ee ifaajan. Laakiin zamana kana immoo deeqaa muraasa keessa kendii keessatti dalagataa nama wallahi wanni nu qabnu salaata hin qabdu sunuu akkaataan jenne bara. Salaata achi maal harkaa qabna? Sanumaa harkaa hin qabne baay'ee jira. Salaatu mutiinna kan maal harkaa qabullee salaata qofa harkaa qabna islaamni yoo jenne hin danda'amu. Salaata qofa harkaa qaba sanuuyyuu marti harkaa hin qabu. Salaatuma sanuu islaamni marti namni marti harkaa hin qabu muraasatu harkaa qaba. Ka harkaa qabu sun illee akkaataa isiitiin harkaa hin qabu. Khushuu'aa fi khuduu'a isii eegee waan isii irraa eegamu shuruuxaa fi harkaan isii guutee waajibaataa fi sunana isii guutee namni harkaa qabu hin takkata. Namni wanni ni qabnu sunu salaataa hin qabdu sunu akkaataa jedhe bara Abdurrahmaan Taalib Ridallaan rabbi umurii isaanii nu haa dheeressu salaata qofa harkaa qabna sunun baanuu akkaataa hin qabdu jedhu salaata hin harkaa qabdu sun naafi salaata namni salaata akkatti qabu dhiira halkan dhaabataa bultu
halkan kan rafne guyyaa jihaada keessa ooltu dubartiin isaanii jihaadarra oolti jihaadan nafsi teettee guyyaa asii osoo shaagalan lubbummaan nama kiyyaadha maaliin galti jaarsi kee maaliin gala obboleewwan islaamnadha maaliin gala injifannoo akkamiitiin gala asii yaaddofti asii jala cinqamti asii nyaata qopheessiti jihaada keessa oolti guyyaa halkan fuula rabbii dhaabataa bulti rafuun hin jiru nu ammoo ka sa'aatii gad rafnirra duniyaadhaaf yoo walii gad fiinne malee yoo duniyaa dalaguuf walii gad fiinne malee daqiiqaa takkatti rabbii kennaaf ol kaanee dhaaban ka akka kumtaalaa osoo achi nu irkisan kumtaala achi irkisan haga namni achii kaasutti achi hin ka'u achi hirkannee hirribni nurraa dhumee sa'aatii dalaga sa'aatiin maan dalagaa nu gangalchu lafarra maal kennan saabatti uffitteessina hin jiru namni itti uffitteessu wanni akkasii yaadamullee hin qabu namni saabaadhaan qixxaa jiru hin jiru imaanni Abubakrii tokkochi madaala tokkorra kaa'amee ummanni Muhammad guutuun imaanni isaanii osoo madaala tokkorra kaawame imaan Abubakrii tokkochaatu ummata Muhammad kana guutuu madaalli isaatu irra dhahaa jira Rasuul alayhi salaatu wasalaam Abubakrii tokkocha ummanni Muhammad guutuu walii galtee Abubakrii tokkocha hin geettu sinii gala Abubakrii tokkocha hin geettu nabi Muhammaditti ol tarkaanfatuudhaaf nama miskiina wallaahi jedhe hin jiru wallaahi kun waan hin yaadamne nuti immoo rabbummaan rahmatan waa godhu barri rasuulummaan akkasii sun innummaan sun tokkoon keessan jannatan seenu dalagaa isaatiin jedhan illaa birahmati rahmata rabbiitiin malee namni jannata argatu tokko hin jiru rasuul alayhi salaatu wasalaam sahabaan wala anta yaa rasuulallah atillee moo jedhanii rasuulli sahabaan atillee moo dalagaa keetiin atillee jannatan seentu wala ana illaa yatagammadani allahu biwaasi rahmati wallaahi anummaalleen dalagaa kiyyaan jannatan seenu yoo rabbiin rahmata isaa keessa na liqimsiise malee jedhan rasuul alayhi salaatu wasalaam yoo rabbi rahmata isaa keessa na cuue malee jedhan agartanii innummaan halkanii guyyaa inni laastaghfiru jalana walla dubbatamee dhumu dhiisa eessumaan jara geenta maalumaan jara geenta maaliidha dhaabanneeti halkan jihaanneeti waan rabbi jedhetti dalayneeti waa meeqa hojjenna waa meeqa laaqaa oolla ija keenya ijji zinaa dalayte rasuul alayhi salaatu wasalaam harki namaa zinaa dalaga jedha gurri namaa zinaa dalaga jedha kenna guutuun irruman oolu guutuun qaama kenna ajnabiyyaa meeqa dhugumatti ta'een osoo ajnabiyyaa ijaan argina ooluun jira guyyaa takkatti kan ajnabiyyaa ijaan laaluun zina yaa rasuul alayhi salaatu wasalaam ijaan harkaan cabbaxuun zina jedhan lukaan itti deemuun zina jedhan qaamni keenya guutuun qooda zinaa nurraa qaba kana guutuu osuma dalayin osuma laaquun oolla eessaa maal kennaan fuula isaarratti ublikkuu dandeenya namni itti ublikku sammuu isaatu likkii hin dalayne gonkumaa hin jirullee dhiirota akkasiisan dhiirota barra ajnabiyyaa laaluu miti wallaahi sahabaa keessa nama rasuula kan waliin jiraatee waggaa meeqa muduu waliin jiraatee isaan irraayyuu as hafee isaan boodatu osoo rasuulli akkam jira jedhanii gaafatanii ibsuu hin dandeenyu jedhu jira ibsuu hin danda'u takkaa rasuula ija keessa laalle rasuuluma dhiiruma kana ija keessa laalle takkaa rasuulli akkam jira sun gaafatanii himuu hin danda'u dhuunfa isaa shuuf nama akkanaa kana jira sahabaa keessa iyyuu rasuulatti ol ce'uuf ashratal mubashiraa keessa galuuf ashratal mubashiraa osoo achi hin gahin ummata dalagatte fadhiiruun subhaanallah wallaahi dhiiruun akka keenya kana hin seenaa nu hin seenaa dalagatan dhugumatti dalagatan ummanni rabbiif jecha of wareegan san keessaa hoo jannata galuu isaanii booyanii kadhatan osoo jannata galta sartifikeetii jannataa hoo jedhanii harkaa qabu dalagama kiyya anummaan jannata seenaa jedhee booye halkanii guyyaa dhaabata haga kooreen koomeen isaa babbaqayti sahabaan moo laa ilaaha illallah wallaahi seenaan isaanii inumaan namaaf nama jechi